بيعرف في الدين ولا؟ أي فيديو تزلو. خلاص تمام. خلاص دعوتته هو دكتور كينيا. نمني نانو تبقى وللرا سوداتا وللرا كأنفتا. أنكارين فيديو أنكارين إسي بربادة من الدي بسرعة فيديو لما فرنت نهردفها نيجت أيتجرتي. وهذا سينته. دعوتته خيانين دي بسا جاهدين جرا إن شاء الله ربي وجنين دي بسان. يوتيوب هذا شغل تيتا سندا. دعوتته هو دكتور كينيا أنا كمانين دران دبته يوتيوب إيسي يوجانا إيسي دي سورة نويا. أكمل تاجا وني أكنا هو يادو. ما لي شو غير. هذا الماني تك يوتيوب أفهم ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمال كفوني أخو بجمتة دعوتته ليناتو أران تنا من يادو فيدين. يادو جنين تكشوا وها سواجدين يادو برد في أكسي دعوتته خينيا حالاتها إني دينيا خنا خس جريسينيس كوبا كبدني. سنمر رايوان تكتك وجناس وجيتين دفع سنيفو من سلام تاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتته في هردفتها. kabajamtoota maatii chaanela keenyaa jala jirtu nageenya keessan badhaadha. Akkasii daawwattoota keenyaa fi siin ganda takka karaa takka sanumaan gaafachuu dhufee ammaan tan hedduu takka garaan nyaattee namni kun dhalaan biyya namaa keessatti gisee badde dirqama jala deemanii barbaadu qabanii yaaddoon hanga ammaa barbaadutti hin jiru na fakkaattee sanumaafiin dhufee har'aan tan isa gaafachuuf maaliif teessaa haati ijoollee ala taa'uun taatu jechuufiin dhufee akkam jettamee yaaddooti. Barbaadutti hin jiru jechuun maal jechuudha? Egaa silaa barbaadu jiraatte egaa qaada deebistee manatti. Deemee barbaaduun qabu bara. Akkamitti barbaaduun qabname? Manguddoo deemee barbaaduu qaba. Manguddoo barbaadu jirti malee. Dirqama ati barbaadu dhiisas miti. Atis dirqama barbaadu ittiin jiran. Ammoo an deemee barbaadu miti. Fakkeenyaaf amma ijoollee keessan taa'amu deemee dhiisii barbaadu. Dirqama hayaanii gisee takka takka nama fa'aa bira dhiistee deemtee atillee nama takka takka kan isiin beeytu bira deeyitee gaggaafachuun sirra jira maali? Haati ijoollee ilmaan jidduu deemtee ala taa'uun taatu. Warra dalagaa jirti isiin. Dirqama deemtee fiduu qabdaree egaa warra dalagaa jiraatte. Isiin konkolaataa nuuftu deemti biyyatti. Anjamaa miti bara amma. Konkolaataa akkanaa miti akkaataan itti bitatan. Saniifuu wallaa hedduu takka garaa nama nyaatta. Daa'imarraa gisee ala dirra kana ta'e isii. Atilleen dirqama waan jiru takka agartee irra bilbiltee gama bilbilaan dhiistee manguddoollee ergitee mana dalagaa sanfuu ati kuma qabdu yeroo hedduu waytaan irra bilbilee ijoollee dubbisi jeenedha. Yoo feete narra cufti, yoo feete narra rabsiti. Yoo feete bilbila kiyyarra harkaan kaan jettee narra rabsiti. Anamma waan isiitu dhaabbadhee hin jirara. Akkamitti dhaabbataa ilmaaniiti? Waa isin galchoo. Ilmaanii isin jidduu jira. Yoo ilmaan hin jiraanne dirqama sin galchu. Kalaas ilmaan waan takka illee rakkoon qaban. Anammoo waa'ee isii dhaabbadhee hin jira. Akkamitti dhaabbatta isaa waan naman dhaabbatu. Asimma ganda isaaniitiimi? Eeyima. Yoo dandeessi deebisi ijoollee keessatti. Niin deebisaan bakka isin jirtu tiimi niin danda'a niin deebisa yoo ammoo waan hin taaneetu magaalaa keessatti irra deemu jira. Niin agaree. Waa hunda akkas sigoona intalti ganda keenya obboleettii teenya waan kana deemu jira. Sana osoo hin ta'in ammoo ati yoo isin dhugaadhaan ganda keessan naannoo teessa yoo taate yoo xiqqoo biyyatti wal beeytan ta'e itti bilbiltee ijoollee akkasitti deebisuu dandeessi. Niin danda'an ammoo anammoo kanuma an arrallee kanuma borullee kanuma maaliif hin jijjiiramu waan hin balleesses hin qabu. Dhugaadha waan balleessite namni kun gaafa hin qabne akkamitti dila kana ilmaan irraa taaree sumaan waan balleesse akka jaarsaa fi jaartii rabbumaa beekanii beektaa namni illee hin beeku. Saniifuu ani akka mataa kiyyaatti wallaa hedduu garaana nyaatte osoo na taate ilmaan irraa dila kana alan turu ni beektaa wooma jiru jira sumaatu turoorrisa yaaddu. Atis ana arrabsuu dhufteetis. Si arrabsuu osoo hin ta'in intalti dhalaa tokko osoo namni itti roorrisin alan ta'e sure. Akkanuma daarektumaan hin muruudhiif akka jaarsaa fi jaartii silaa rabbii beeka jetteen. Eegaa dhuguma rabbii beeka. Rabbii beekaa jettee wanni deebitee sumaatutti roorrisee yoo ni malee. Haa ta'u amma sanuma hundarraa'u dirqamaanis manatti hin deebisa ijoolleen akkamitti jirti mi amma ayyee. Si gasinnaatu. Ijoolleen haala bareedaa keessa jirti. Haala bareedaa keessa jirti. Ijoolleen nama tokko barbaadu ijoolleen. Dirqama haati jidduu jiraachuu qabdi ilmaan jidduu. Ijoolleen bartammaan tana laaltee dubbiftee dhufteemi. Eegaa laalee dubbisee. Televiziyoona daawwatu jiraniimi. Laalee deemi. Niin beekaa bara agaree ammaan biraa dhufeemi. Akka kun gaarii miti. Sumaafuu manni kun haadhaan bareeda. Ililliin ni beekta. Mukarra bareetti. Sun akkasii bara yoo wallaaltee isiin. Wallaaluun qabdu isiinis. Dirqama jiru kun hedduu akka nama gaddisiisa wallaahi kun. Kanaafuu maal godhu wayyare? Kanaafuu ijoollee jidduu deebi'uu wayya gaammaan tana. Eenyu baase duraan maal taane? Namni kun akkanuma hin deema.
ifumaan taatee deemti. Akkanumatti ana immoo osoo na taate osoo namni natti dubbatu hin jirre akkanuma kee deema. Namni kun wal abdaree. Walabda sammuun namaa kun saayikiloojiin namaa kun garagara. Namni kun nama ta'uudhaan nama tokko ta'u malee yaadni namaa garagara. Akkuma bifti garagaraatti bifti namaa kun gurraachaa fi adii fi diimatti addaan bahu malee namni kun hundinuu garagara. Nin beekaa bara namni tokko intalti dhalaa tokko osoo namni waan jaayiniin kaatee akkanumatti ilmaan keessaan deemu ture. Duboo akkam jedhin si deebisuu barbaadde miti. Akka ittiin adeebistu osoo hin ta'in dirqama waan sirra jiru mana deebisuu qabdaree ammaan tanaati. Anammaan tana dhalaadhaa intala dhalaatii jeeti nama siyyuu ol si nage malee. Namni warra biyyaatii warra biyyesii ammaan walitti xilaata taanee jira. Akkamitti xilaata taatan gaqooyi? Maaliif ati kana durallee waan yeroo tokko tokko waan si beekuufi ol si nage. Waan akkanaan jeenii dhiisigaa namni xilaata. Waan dantaatee saniif namni dhufee waa si gaggaafatee waan ni tajaa'a malee bar kanaaf ol si naquu fi ol hin naquu miti argu. Dubbii gama kiyya sin deebisirree. Gama kan deebisne. Bar waan naaf isin irratti wal dhabne quba qabdaami. Barsan osoon quba qabdaami. Egaa yuutuubii siidhaami. Egaa. Hayyee yuutuubii waan hin dhiifne waan deemtee isin. Laa deemuun qabduree isinis. Dirqama yoo inni ta'uu dandeessi dhorkuu dandeessa suutuma suutaan dhiisii wanni kun isiifis biddeena siifillee biddeena. Amma barsila anan dhufuu hin qabdan maaliif isii ganda keessanii isittis ni isumatti bilbilii deebi'ii ati dhalaadhaami mana rabaa dheeyxee yoo irratti dhodhoyte waan sa'aadaa ta'e siif yaaman naaf yaaman dhuganii dhiirammoo yaamaniif niin beeka yaaman inni arabaa silaa isitti amma waan naan jette kana isiidhaan silaa jette irra bareeda ture niin jaani isiillee ittiin dhaqa dura sirraa yaada bareetiin achi booda itti dhaqaree kanumatti osoon sirraa yaadan bariin osoo yaada kan hubatin ilmoo namaa dhaqee giseen fidee ammas walitti dhuftan liinaatu fidee jettan boodaas namni naan jaa saniifuu sirraa yaada bareetiin akkaataa itti keessa jirtus baree deemee alaa surra qoon qabu anammoo yuutuub kana hin dhiisu Kalas dirqama jaarsaa yuutuub hin dhiisu isii ittiin dubbadhu ijoollee keessatti deebisee ijoollee keessatti deebisee iwa YouTube gaa yoo dirqama jaartiin takka waan ati isin dhiisisin jette dhiisuu qabdare yoo kun wanni tateellee. Dhiisuun qaba YouTube. Eegaa. Maali? Ergamtee dhuftee? Maaltu na ergega? Maaltu na erge dirqama ati yoo akka mataa keetii yoo laalte jaartii ta'etiin waan kana dhiisii yoo ta'an numa dhiisti dirqama jaartummaa sanii. Ati illeen saniifuu dirqama jaartummaatiif dhiisii sin jettee midhiisi. Dhaggeeffadhu sitti himan. Nayyaa. Wanni kanaa naan hin jaabu. Akkam isin hin jaabu? Dhiisii dhaabi duraanuu qubinnaaf isin irratti wal'aatti. Isin dhiisii akkana dhiisuu jaabee. Eegaa. YouTube jecha bultii taasisan daawwattoota hordoftoota keenya ani akkumaaniin duraan dubbadhe YouTube dhiisii yoo jedhan isii dhiisuu na wayyan. Akkamitti taagaawwanni akkanaaf yaaddu? Maal jechuu keessa? Haadha ilmaaniitiif YouTube afam turre sii jira. YouTube irra naa jiran. Akkamitti maallaqaa turre sii jira? Walitti naan dhufu maaliif an hojii biraan qabu reen? Dirqamaatis ka waan kana dhistee hojii biraa uummachuu qabdare. Hojii biraa isatti uummadda. Hayi duba ilmaan kana keessa isii quchistee booda asta biraa fidde jechuu bar. Hojii uummaddu ani barumsa kamiin hojii uummadda. Maal gaa biyya namaa keessa jiraan dalagaa deemtee laallachuu qabdare badala isiin adda baatan. Akkami fakkaatti isii hojjette boo? Galatoomi kalaasatis. Galatan barbaachisu barbaadu. Galatoomi namni hundi keessanuu ergamtanii nu dhuftan. Laa ergaa osoo hin ta'in garuu ammoo warra biyyaa jennee waliin namarra duuluu sirrii miti. Laa barsirratti hin duulu. Qottu baqottu qottu. Mee agisee gootanaa garaas nyaatu wayya. Ummaa deemaa nyaanni. Caallisee nama jiru. Hin taane kam akka ta'e kun. Caallisee nama. Wallahi daawwattoota keenya akkaataa yaaddoon jiru kun hedduu akka nama aarsa. Wallahi akka mataa kiyyaatti jaartiiti jee badalaan YouTube dhiisu isii dhiisuu naa wayyaa jaa haalli kunillee haala bareedaa miti. Maaliif jaartiin maallaqaan hin jijjiiramtu haadha ilmaaniiti. Haadha ilmaanii YouTube dhiisee dirqama if keessa deebisuu qabaan jaabeetee na kiyyaatti. Wanni hin jechu jiru. YouTube dhiistee jaartii ta'e deebisuu qabdaan sin jechu jiru. Galatoomi Tiliina. Galatoon barbaachisu. Galatoomi. Siin kabaja kana tokkotti. Waan hin taane naa seeniiti. Laal. Nan aarsinii. Kun waan hin taane miti bari yaaddu. Waan ta'u bar bultii ta'e haadha ilmaaniitiif YouTube kamtu rasii jira. Ganamuma kana kaa jaarsi keetiifi jaarsi kee guyyaa tokko arge. Suuqa keessatti. Mucaa eenyu jenni. Faraan hambootu. Faraan san. Sanii wajjin dhufanii na aarsanii kutan.
Dirqama Ijoollee fuunee yoo inni geessinaa jedhaniitti na aarsanii kutan. haa geessanii reema. Dhiifama wajjin amma waan kana irratti na seeniiti. An maaliif badalaa UN sinjoo san irraan an mataa kiyyaafu kalaas nakkan ijoolleen adeeman mana kiyyaa tattaan. Kalaas akkana bareeda. Eegaa. Akkanatti irra bareeda malee. YouTube qabattee mi'aadis ijoolleen fuudhanii deeman. Jaarsa keetii mucaa sunis na aarsanii deeman jii. Kanaafuu dhiifama naa godhiiti obboleetiiti. Okay rakkoon qabu. Saniifuu amma ni beeyta. Ijoollee dhuftee laaluu dandeessa. Laalus ni danda'a ibbirallee ni geessa guyyaa takka takkaas. Rakkoon qabu. Egaa yoo ijoolles kana dhorkitu taate gaa kalaas YouTube maa irra si jira jechuudha bayyaattu. Ijoollee haa walumaan mana kee dha'inne malee kophaa geessuun tola hin jiru. Maakisee ni dandeessa wajji dhufuus sa'aatii rakkoon qabu. Kophaa yoo dhufanis maaltu jira jetteeti. Kophaa ijoolleetti gadi hindisa. La kophaa yoo dhufanis sumaan jira yoo kophaallee gadi hindisnatis. Wanni dhufullee hin jirtu. Waliin ni dhufta jii yaaddoon irraa firoodhu. Dhaggeeffadhu wanti dhufullee hin jirtu. Anammoo ijoolleetti kophaa gadi hindisu. Akkami gadi hindisne maaltu tuqa maali ga'an barnaa fi sin ganda takka yoo ta'e suutatti isii fidee bar ijoolleedhaan wali wali. Ganda kana dubbii balleessu jira. Yaa gandi akkamitti dubbii balleessa qoon. Dirqama gaate amma kalaas eegaa waldhabbiin tasa yuutuuba taate yuutuuba san dhiisuu qabda yaaddoo haafuu sirra. Awwaala kanatti naasanii sin jeeru. Maal taate sa? Bultii beetii fi yuutuuba kamtu irratti. Waan na aarsu nutti naasina. Maaliifka? Waan gabrummaa jiran na deebisu. Laal ammaa bilisoomeen jiru. Hayyutumni gabrummaa jala nama baasa? Waan gabrummaa jiran na deebisu. Fakkeenyaaf ani kun hojii uummaddee hojiin qabu biyya Oromaa keessaan jira. Yoo biyyatee hojii isaan fuudhu. Ni uummata kana barumsa yuunivarsiitii fidee hojii deebi'ee ammas hojii wayii san qofaare. Hojii barbaadadha. Hojii wayii san qofa. Hojii wayii san qofa miti akka ijoolleen ta'in ka. Akkamitti yoo barattees ni argatta barachuu baattus ni dalagatta. Jimaa jira dukkaana feetu banattee feetu jimaa dalaydaa akka feeta jiraatte biyya teenya yoo galtees. Kalaas hanqa biyya galuu rakkoon qabu wayitaan biyya gal hin dhiisa. Si fayyamsi deebisi. Nin deebisa yaa walii fayyamaa gaa. Kalaas hayyamsi deebisi. Nin hayyamsiisa ijoollee keessatti adeemu. Kalaas wayita biyya galtan ni dhiisa ittiin. Yoo nama dhiisu taate ittiin ammoo itti bilbil. Laa amma itti bilbileetiin waangaleetiin wajjin haasawaysi wajjin telefoonaan. Mistira jechuudha. Mistira osoo hin ta'in kan kalaas biratti haasawayfis manatti haasawayfis tokko. Saniifuu yoo atummaan dandeettii gisee galtee dhiisuu san qabaatte haa deebitu ijoollee keessatti. Yookiin gaa'eega yuutuuba irraatee jaalatti. Wayita biyya galanii dhiisa. Ijoollummaa tana qofa haala galfachiiftu. Yaa eegas isii uni dhiiste jechuu baryaanne hedduu ijoollummaa na galchisiistu jechuudha. Ajaa'iba qabda. Achi deeynaan bar isii uni dhiisaa yaada jubboodara dhufaa bar ijoollummaa tana na galchisiis na galchitu waggaa jettu. Ajaa'iba qabda. Ajaa'iba miti dirqama ammaa manatti haa deebitu isinis ijoollee keessatti. Saniifuu dhiiseetillee yuutuuba biraan wallaahi. Yuutuuba wayitaan biyya galeen dhiisaa. Bara amma naafati walii galaanis. Taniin beekaa waan. Naafati amma walii galee turre. Walii galee. Dubbii ammaa achi asin kaasin. Akka isin akkasitti hin dalagin kalaasas keessatti illee egaa. Akkam beekame. Egaa ammas kayooni na hayyamuu baattee amma. Qulfi jalaan kaa akkasiin argatan. Yoo na hayyamuu baattee kanumaa galee yoo dhiisuu baatee ettee na hayyamuu baattee ni amantaa. Viidiyoo gaddeeyyaati qulfi jala kaa. Qulfi jalaan keessu gaa maaliif kalaas kaanii jiraan waan takka takka. Hin dalagutti hin jiruunis ni jirti. Saniifuu kalaas taas keessaa ni udhiisi kalaas dalagii uume. Ta'eega biyya galtee adii seentee fiiti gaammaas. Maaliin seent? Adii rabbii seentee fiiti akka gisee biyya galtee. Laa kun waada. Waada nama naqan. Hayi akka dhiisuu dandeessire. Waada seenuun haraam. Hayi akkami si amanna. Akka maali namni nuti Oromoon wanni gabrummaa jalatti nu hambise. Wal amanuu dhabuudha daawwattoota keenya. Osoo wal amanuu dhabuun ta'e isinirraa. Asitti hayyaanuun jettanii baara gisee achi dabartanii galtan. Afeetu kutii biyya ta'e keessa jirta. Sanis boodara ni jira. Waan nama qofalchiisuu miti kun. Walaa waan nama qofalchiisuu miti. Boodara haaddeetii biyya ta'etti galtee jirta. Biyya ta'etti galtee jirta badalaa yuutuubaaf yadii isaati kutii jettaan gisee sanis. Ayyee ilmaanii fi adda faffacaaste jechuu gisee sana abshaalummaa miti. Ati abshaalummaa ni ooltee. Abshaalummaa miti kun. Kalaas galatoomi daawwattoota hordoftoota keenyaa liinaan akkuma beekamu isaan naannoo tokko biyyatti naannoo tokko jechaadha Oromiyaatti waan isin asirratti dhageessanii jirtanii wanni si hafanii jira bira. Wanni na hafe osoo hin ta'in daawwattoota keenya isinillee koomantii jala barreessa akka kun ni ta'a moo hin ta'u. Murtii fi yuutuubaa jaanitis dhabuun hin jirtu. Daawwattoota keenya saniifuu
akkuma inni jiru kana afaan isaa kanumaa hin jijjiiramuu jaabeetee yaaddoon rabbumaa beeka inshaallah nusillee nin deebisaa yoo nin naaf hayyamtu taate numa laallame akkasii daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nu faana turaadha inshaallah isis galcheetiin viidiyoo biraatiin walitti deebinaa nageetti turan isiniin jaa viidiyoo biraarra fiddee dhufte viidiyootiin dhufu alas daawwattoota hordoftoota keenya namni naannoo tokkaa walirraa sodaataa walirraa qaanfataa hanqaaniin isii barbaadee mana deebisuutti viidiyoo lama farratti na hordofaa na eeggadha jettee jirti. Waadaan seente? Daawwattoota keeniin deebisaa jeetiin jira inshaallah rabbi wajjiniin deebisaan isiniin jira. Kalaas daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.